Alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalanna beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kana galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkana. Alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalanna beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kana galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkana. Bismillaahi maqaa keetiin jalqaba rabbii aalamaa cufti hojii khayrii maqaa keetiin barakeeffamaa barakaa kan kee barbaada sirraa mootii aalamaa yaa uumaa dachii samii kan jinnii fi ilmaan namaa assalaatu wassalaamu alaa abal qaasimaa itti dhangalaasi rahmata kee kan qabne dhumaa ahlif sahaabaa taabi'ootallee haagay hundumaa kan diinii haqaa qabate dhiiraa dhalaa muslimaa yaa warra rabbiin jaalatee nuuf laate diin islaamaa alhamdulillahi shukrii rabbii galchuun dirqamaa. Alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalanna beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kana galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkana. Baga geessanii baga geenne har'a guyyaa kana guyyaan kun guyyaa seena qabeessa guddaa gammannaa handhuura magaalaa Diksiis keessaan sagantaa akkanaa tolee miidhageen walitti nu deebisee baaranaa talabaa ilmii qopheessitoota sagantaa kanaa urjiiwwan teennaa wallaahi hedduu isin jaalannaa wardiyyoota diinii rabbii biyyaaf isin gaachanaa isiniin ifnee bareenne akka ji'a goobanaa isin nu biraa deemnannu guyyaa nutti dukkanaa walitti nu haa deebisu rabbiin baada soomanaa walitti nu haa deebisu rahmaan baada soomanaa hangasii mukoof nullee obsumaan isin eeggannaa. Alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalanna beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kana galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkana. Hawaasa kiyyaa ummanni magaalaa Diksiisamdaa kennaa gurguddaan nu faaya rabbiin badhaasa addaa diinin faayamu kanarra mee maalitti gammaddaa kallattii afranii nu beektota diin gurguddaa qabdaa isaan san keessaa muraasa maqaa isaanii kaasaa sheessuu fi aanshee siraaj qabsaayaa abbaa hawaasaa mahandisa diinii rabbii muslimaaf kenne badhaasaa halkaniif guyyaa yoo maraa ilmii dhuma raabsanii guyyaa talabaa ilmii barsiisuudhaan dabarsanii halkanis hawaasa barsiisuudhaan itti aansanii wallaala mancaasuudhaa fi beekumsa dagaagsanii dhiiraa dubartii qeerroo fi qarree booji'ee haalaaf amallisaanii gorsa miidhagaa bareedaan qalbii nama jiisanii haqarra kaayan namoota badii irraa gorsiisanii. Alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalanna beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kana galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkana. Jabaadhaa kaa lafeelee koo osoo hin jenne dhoolanii gaaf tokko namni isaan wallaaleen jiruu ni beekanii baabaa koo hal'aawaa diinii dhandhamsiisanii waaman dargaggoo dhiiraa dubartii xiqqaa fi guddaan dhiifne nam tokko
halkaniif guyyaa diin barsiisatiin jiran hamdaakoo dhufaatii koottaa irraa fayyadannaa bahara kanaa dhufaatii koottaa irraa fayyadamaa bahara kanaa irraa waraabbannee dhuynee soorannee ittiin jiraannaa Ustaaz Sufiyaan nuuf laatan dawaa qalbiif dhiyanaa fudhataa turree dawaan bar hadiisa fi qur'aanaa warri as dhufee arge guyyamaan isaan dharraanaa bahara ilmiin irraa dhugameen kuufamne kanaa warri haftanis kottaamee irraa bu'aa buufannaa jir'uun duniyaa dayduun nu daydee booda salphannaa osoo jala fi nu guyyaan dhumee boruu rakkannaa waan boriif toluu haa facaafannu boruu haa mannaa kaaliqni umrii nuuf haa dheeressu ustaadha kennaa haa beeknu namuu isaan too'achuun dirqama kennaa isaanis maatiif bultii qabanii namuuni beeynaa kidmaan isaanii barnuma qabaa ummata kennaa isaan nu tajaajilaa jiranii haala jireenyaa numatu mijjeessee kaddamataa ustaadha kennaa waan isaan barbaachisu guunnee fi guutamuu feenaa aalimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa Sheekh Muhammad Amin Sheekh Suleyman imaama masjida mubaarakii Sheekh Muhammad Amin imaama masjida mubaarakii magaalaa Disiis keessa dhaabbatee utubaan haqii utubaa diiniif dhaabbatee guddaadha keessan bakkii dhugaa mul'isuuf nama hubachiisuuf karaa haqii qabsaayaa turuun keessan dhugaadha hin qabu shakkii har'allee kunoo itti fuftanii diinii barsiisaa talabaa ilmiitiin marfamtanii akka kanniisaa daa'imeessutti jirtanii kanatu nu gammachiisaa yeroo keessan aarsaa nuuf gootanii maatii guddisaa osoo haaran baafatiin ooltanii of dadhabsiisaa nu barsiisuu keessaniif galatoomaa yaa barsiisaa mindaa dadhabbii keessanii rabbii guddaadhaaf dhiisaa kan isin abdattanii kana taataniiftuu isaa aalimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa Sheekh Xaahir Abdussalaam galatoomaa yaa ustaaza diinii barsiisuuf yeroo keessan qaalii gootan aarsaa dhaloota diiniin qartanii yaadaa witii hawaasaa halkaniif guyyaa beekumsa qabdan ummataa raabsaa har'a geettanii ustaadha kennaa diinnuuf arjoomaa dhaloota dhufuu isin fakkeenyaa madda qaroomaa ustaazii guddaa isin jaalannaa nuuf galatoomaa aalimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa utubaa manaa miti utubaan halkaa kanaa amiirran qaqqaalii qalama seenatiin katabnaa Sheekh Kadir keenya jalqabarramee isaan jalqabnaa nu dura buutee nu jagnoomsitee yoonsi dagannaa musaafirummaa keessatti kan nuuf taate hoogganaa beelaa fi dheebuu obsinee obsaan diinii barannaa nun jechaa turtee rakkannus obsaan tarkaanfannaa yeroo jalqabaa ustaaz Sufiyaan qubatan sanii jamaa hedduutu ture namoota irra qoodanii
namni guurate boota argannaan cufti isaanii galata rabbii galchan gammadaa fuula ibsanii alhamdulillahi har'a rafeetiin bulaanii jedhan jama'aan hunduu erga boota argatanii rakkina keessan rakkadhee tanan gammachuu keessan gammadaa'anii alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa amiirritti aanan sheessa adii leenca zaahiraa nuuf yaaddoftee akka baatti dhaabbatte nu biraa talabaa ilmii kan deemtu koolaa malakaatirraa laaftutti miti rakkannu sobsaan haa tarruu biraa musaafirummaa keessatti rakkoolee hedduu jira diinii barachuu fagaanne haadhaa fi abbaa biraa diinin kun eenyuun qabaanu malee sila nan biraa kanaafuu jabaadhaa diin barannee biyya jijjiirraa bar qalbii namaa seenti gorsi yoo kaate qalbirraa galanni keessan guddaa galatoomaa yaa amiiraa nuun deemtan gufuuf gufaata karaa nu jalaa ciraa amiirran qaqqaalii akkanaatu nu dura jiraa sinnu badhaasee shukran laka rabbi yaa qaadiraa sinnu badhaasee shukran laka rabbi yaa qaadiraa alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii dukkanaa alimman keenya yaa faaya jiru isin jaalannaa beelaa fi dheebuu qorraa fi aduu saaxilamtanii bartanii barsiisuudhaaf diin kanaa galanni keessan jannataa ta'uu nuuf galatoomaa isin jaalannaa galanni keessan jannataa ta'uu ifatti nu baaftanii